keenya akkam jirtu kuni Horn Conversationidha. Har'a dhimma yaalii ajjeechaa mana hidhaa keessatti taa'ee danda'a irratti aggaamame isiniif qabanneetu dhiyaanne dursinee hin beeksifne sababiin isaa guyyoota muraasa darban keessaa taa'een mana hidhaa kutaa duraan ture keessaa fuudhamee kutaa kan biraatti dabarfamuunsaa waan nu qaqqabee turee fi odeeffannoo kanaa odeeffannoo dabalataatiin gabbisuudhaaf odeeffannoo arganne immoo qulqulleeffachuudhaaf guyyaa muraasa nu fudhateera. Har'a wanta kana waan xumurree fi isa kana gurra keessaniin ga'uudhaaf dhiyaanne har'a. Kanaaf wanti nuyi amma dubbannu kuni qaacceessa miti anaalisisii kenninu hin qabnu. Waanuma ta'e qofaadha isinitti himna anaalisisii isaatti guyyaa biraa qaacceessa dubbii isaatiitti guyyaa biraa isinitti deebinaa jechuudha. Waan kana waa'ila koo Dr. Milkeessaadha wajjiniin taaneetu isiniif dhiyeessina. Milkeessa akkam jirta? Nagaa galatasaa akkam taana? Nagaa baga wal argine asumaan kallattiidhaanii gabaabsinee waanuma ta'e qofaa haasa'uudhaaf dhufne waan ta'eef gara dhimma keenyaatti dabarra. Daawwattoota keenya akkuma ifa isinii ta'uu fi taa'een ji'a lama dura yeroo hidhamu Qilinxoodha kan inni geeffame. Qilinxoodhuma ture. Ji'a lamaan darbe kana Qilinxoo keessa ture. Qilinxoo kutaa inni keessa ture kutaadhuma namoonni yakkaan himataman keessatti hidhaman namoota hedduudhaa wajjiniin taa'aa ture. Zoonii 5 kan jedhamutu jira. Zoonii 5 sana keessa ture taa'een. Zoonii 5 sana keessa jechuudha ji'oota lamaan darban kana keessa kan inni taa'e. Namoota yakkaan himataman. Inni yakka qabaachuu baatus namoota yakkaan himatamanii wajjiniinitu zoonii 5 keessa jiraataa ture. Amma zoonii 5 kutaa taa'een keessa taa'u sana keessa isaa wajjiniin namoota 23tu jiraata ture. Hidhamtoota 23tu ture kutaa sana keessaa jechuudha. Amma wanta ta'e isinitti himna. Iddoo sanarraa kaaneetu wanta ta'e isinitti himna ishee akka nuu hubattaniif waan kana kaafne zoonii 5 kan jedhamu keessa ture jechuudha namoota 23 isaa wajjiniin. Amma maddeen Horn Conversationiitu jira. Maddeen Horn Conversationii maddeen nageenyaatu jira. Isa maddeen kanarraa odeeffannoo funaanne isiniif dhiyeessina jechuudha. Maaltu yoom ta'e kan jedhamu. Wanti nu amma isinitti himnu kuni kibxata darbe kana kan ta'edha. Kibxata akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagaya 27 halkan wanta ta'e isinitti himna jechuudha. Odeeffannoo kana akkuma funaannetti tun ta'in qulqulleeffannee erga qulqulleeffannee immoo qulqulleeffachuun veerifaayi erga goonee booddeedha kan inni isinitti fidaa jirru maddeen nageenyaati kan kana nuun ga'e kanaaf isa kana gurra keessaniin ka'e. Milkeessaa kibxata halkan hagaya 27 darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha waan ta'e gabaabinaan nu dhiyeessi. Baay'ee galatoomi ittaana. Egaa kibxata darbe kana halkan walakkaadha. Humni garaagaraa lafa taa'een itti hidhamee jiru kana seene kan nuun jedhu maddeen keenya. Zoonii 5ffaa kana kabbabaniitudha kan isaan jalqabaa sakatta'iinsa godhan jedhanii humna guddaadhaan kabbaban jedhanii haala kanaan maddeen keenya akka agarsiisanitti taa'ee qofa nama 23 sila maqaa dhoofte nama 23 faanadhaan bakka tokko kan jiraatan mana tokko keessan jiraatanii taa'ee qofadha shaanxaa kee fudhadhu jedhanii fuudhanii ba'anii jechuudha. Eessan dhaqadhee gaafateera isan hin beeknu jedhanii. Itoo achiin gahin waa'ee sakatta'iinsaa sana jala xiqqoosee akka odeeffannootti dabalaa deemnuu fi sakatta'iinsi kuni gaafa 27 sana duwwaatu hin ta'in gaafa 25 kutaa sana keessatti akka raawwatame daawwattoonni keenya akka beekan guyyaa tokko immoo gidduutti dhiisan jechuudha gaafa 26 gidduutti dhiisan. Gaafa 25 kutaan sun sakatta'ameera. Gaafa 26 dhiisanii 27 immoo sakatta'iinsatti deebi'anii jechuudha. Achirraatti nuuf. Dhugaadha eeyyee akkasi. Egaa isa dhumaati inni 27 jennu gaafa kibxata galgala halkan waraana guddaa erganiitu iddoo taa'ee
dhaqanii Taayyee qofa fudhatanii ba'an jedhan. Eessan dhaqaa isan beeknuudhaniini ajaja waraqata immoo fidaa waraqanni hin jiru ajajni gubbaadhaa dhufeedhani. Akkasittiinidha namoota 23 keessaa utuu hidhamtoonni 22 taa'aniitu ilaalaniiti hundi kun kan ta'udha. Nama 23 keessaa nama tokko fuudhanii yeroo deeman lola guddaatu tureyyuu jedhanii amma kana hidhamtoonni ilaalu poolisoonni achi keessa jiranis dhaabbatanii ilaalu kana keessatti ajaja gubbaa dhufee an jedhu fuudhanii dirqiidhaan fuudhanii ba'anii jedhanii san booda alatti erga baasanii booda zoonii gara biraas geessinaa gara biraa geessuudhaaf zoonii adda addaa maqaa dha'uu jedhan. Taayyee kophaa isaa teessisaniiru bokkaa keessa teessisanii jedhan. Bokkaatu roobaa jedhanii bokkaa roobu keessa Taayyee bakka tokko teessisaniitu sana booda lolli achi gidduutti ka'aadhan. Amma fuudhanii deemanii dura gara zoonii tokkotti geessanii zooniin tokko mana 8 qaba of keessa. Achuma Qilintoo zoonii tokkoffaa mana 8 qaba. Mana 8 keessaa mana tokkoffaa gashinaa jedhanii murteessan. Mana tokkoffaa zoonii tokkoffaa mana tokkoffaa gashuudhaaf murteessan. Gaafa isaan akkas jedhanii poolisoonni maali zoonii tokkoffaa mana tokkoffaa jechuun lafatti ijoolleen waggaa 17 gadi yakka fokkoo garaagaraa hojjette nama gudeeddee nama ajjeeftee qoricha garaagaraa suusiidhaan wanna araada adda addaatiin hashiishiidhaan waan garaagaraa godhan ijoollee xixiqqootitti hidhama achi keessatti. Ijoollee under 17 jedhamtuutti hidhama. Egaa achi keessa gaafa isaan gashuudhaa deemanii oofanii deeman poolisootaa fi poolisoonni lakkii lafti kun lafatti namni guddaan akka Taayyee umriidhaan waggaa 17 olii hidhamu miti jedhanii gaafatu jedha maddi keenya. Poolisoota gaafata. San booda geessanii ijoollee dhumti zoonii tokkoffaa mana tokkoffaa keessatti hidhamtee jirtullee halkan walakkaa sana gabbaatee lakkii lannaa Atoo Taayyee warra ijoolleen achi baatee Atoo Taayyeedhaan ta'u bakka kuni. Nama gurguddaa miti anasitti hidhamuu jedhaniitu keessaallee namni dubbatee jira. San booda erga kana booda Taayyeen galuu didee waan akkasii kaasee jedhan. Asirratti xinnoosee akkuma daawwattoota keenyaaf ifa ta'utti humni nageenyaa dhufe suni Taayyee fuudhee kutaa jedhame sanatti dabarfachuu barbaade. Poolisoonni warri idilee iddoo sana jiran immoo waan kuni sirrii miti kan jedhu kaasanii jechuudha. Amma bakka lama jirti gaa dubbiin warra alaa dhufee fi warra duraanuu achi eegaa jiru kana gidduu jirti jechuudha. Warri alaa dhufanii mishiniitti kenname raawwachuu dhufan. Mishiniin isaanii maanni kutaa ofii jedhan sana kutaa ofii adda baafatan sana keessa Taayyee dhaqanii galchanii waan barbaadan achitti raawwachuudha. Warri kun immoo warri idilee taa'anii duraaniyyuu mana hidhaa kana eegan immoo kutaa kana keessa Taayyeen galuun sirrii miti kan jedhu kaasan jechuudha. Iseedhuma daawwattoota keenyaaf akka ifaa ta'utti jechuudha. Itti nuufuuf milkeessa. Sirriidha. Haala kanaan egaa wal dhabdeen poolisoota achi keessa eegumsa godhanii fi poolisoota alaa dhufan gidduutti ta'ee namoonni hidhamanii jiran illee lakki zoonii tokkoffaa manni tokkoffaa Taayyeedhaan ta'uu jedhanii dubbatan namoonni hidhamanii jiran illee. Kana keessatti erga kana ta'ee jedhee Taayyeenis ejjennoo akka qabate dhageenya. Kanaani amma immoo mana biraa kan wanni filannoo lammaffaarratti qabatanii dhufantu jira. Warri gubbaadha ergaman kun jechuudha. Filannoo lammaffaan immoo zoonii lammaffaa mana tokkoffaa galii jedhanii oofanii deeman jedhan. Zoonii tokkoffaa kutaa tokkoffaa jennaan erga isa didee immoo zoonii lammaffaa kutaa tokkoffaa galuu kan jedhu. Eeyyee. Achi galidhanii manicha keessa immoo
akkuma beekamu namni kanaan dura dhagahamee beekamaadhaan. Zoonii lammaffaa kutaa tokkoffaa keessa namni 10 wal waraanee namni tokko du'eera ji'a darbe keessa. Isas poolisoonni hin didanii hidhamtoonni achi keessaas lakkii Taayyeedhaan ta'u kun jedhanii kaasanii Taayyeenis ejjennoo sana booda Taayyeenis ejjennoo akka qabate maddeen agarsiisu. Taayyeenis erga kana ta'ee booda maal jedhanii Taayyeenis ani hin galu bakka iddoo isin geessan hin galu jechuudhaan waldiddaa uumee an jedhu odeeffannoo dhageenye. Waldiddaa sanaan dirqiidhaan oofanii bakka barbaadan sana geessuudhaan yaalanii lakkii waan yaadame hin beeku ani hin dhaqu. Innis maaliif deeggarsi uummataa hidhamtoota poolisoonnis dhugaa jiru waan himanii fi Taayyeenis dhugaadha kuni ani bakka isin geessaa jirtan hin deemu jedhee ejjennoo akka qabate sana booda yoo barbaadan aluma kanatti na ajjeesaa iyyuu akka jedhee odeeffannoon jiru. Aluma kanatti maaliif bakka sana iddoo isin oofaa jirtan hin dhaqanii yoo feetan aluma kanatti na rashanaati ifaa ifatti isin gootan kanan barbaadanii lafa isinitti na oofaa jirtan hin dhaquu naan laallatu bakki sunan hin dhaqu bakka adeegginyaadha bakki isinitti na oofaa jirtan innis jedhee akkaataa kanaan lolli uumamee gidduu sanatti carraan sadaffaa dhufee jedhan. Carraa sadaffaa kanaan egaa mana lamaan kana iyyuu didame. Kan dideemma poolisoota achi keessa jiran hidhamtootaa fi Taayyeetu tokko ta'ee dide.